Ashuma akka fuulee hordoftoota chaanaalii kiyyaa jirra jirtu baganagaan karaa chaanaalii kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Arra viidiyoo adda tokkoon qabadhe isinii dhiyaadhe yookaan immoo viidiyoo isin gaaffii na gaafattan qabadhe isinii dhiyaadhe tuttuu kiyyaaf immoo dhiifama haala biyyaa haala miidiyaa neetworkii waayifaan jira garuu neetworkii nama kana hin harkisu. Sila kanaafuu viidiyoo poostii gochuun namatti hin mijatu jechaadha. Ashii hordoftoota kiyyaa namoonni hedduun keessan gaaffii hedduu na gaafatanii hunda isaatu bakka tokkotti xalalaa godhee isiniifan deebisa jechaadha. Gaaffii tokkoffaa na gaafatan waa'ee kaargooti. Isa biraa immoo ati bilbila meeqa dabarfattee bilbila tokko yookaan lama ol dabarfachuun hin danda'amu jedhanii. Bilbila lama yoo darbe qaraxa nama kaffalchiisanii kan jedhudha. Kana biraa immoo kiiloo meeqatu eeyyamamaa kan fudhatanii karaatti darban jechaadha. Ashii hordoftoota kiyyaa gaaffii hundaa bakka tokkotti isiniifan deebisa jechaadha. Garuu yuutuubii kiyyaa engadas viidiyoo poostii godhee jira. Laayikii naa godhaadha, sabskiraaybii naa godhaadha, na jajjabeessaa sheerii naa godhaadha. Ani immoo wantoota garaagaraa haala biyyaa, haala gabaa, haala jireenya biyya keessaa waan hundaa qabadhee isiniifan dhiyaadha. Bakka gaaffii qabdanitti immoo gaaffii koomentii irratti naa barreessaa isiniifan deebisa. Wanta isin hojjechuu barbaadan yoo barbaadan waan jiraate koomentii irratti naa barreessadha. Waan hundaa karaa keessanitti dhiyeessuudhaaf qophooftudha jechaadha. Ashii hordoftoota kiyyaa amma karaa gaaffii kiyyaa tokkoffaatti asanii deebi'a karaa kaargootitti. Kaargoo ergitee jirtaayi. Kaargoo meeqan ergitee achitti immoo meeqan baastee kan jedhudha. Kaargoo barana hin ergine jechaadha. Garuu waggaa 3 irraa tan ergee gizeessan ofuma kiyyaan maquma kiyyaan ergee maquma kiyyaan baasi. Maaliif namoonni hedduun keessan maqaa kootiin yoo ergee maqaa dhaqee to'an yoo baase hin qannisaa kan jedhu dhakaastan jechaadha. Kuni dhugaa miti jechaadha. Soba ani maaliif waggaa 3 irraa maqaa kiyyaan ergee maquma kiyyaan dhaqee baase jechaadha. Maquma keessaniinis ergitanii maquma keessanis dhaqxanii yoo baastan sanii qarannisaa sanuma jechaadha. Qaraxa ilma isinirraa muratu jechaadha. Ani elektiroonii garaagaraa galchee jira, uffata bittanii galchee jira waggaa 3 irraa jechaadha. Uffata bittanii jiinsii, jaakettooti isaan kun immoo wantoota qaraxa muran jechaadha. Batalee uffata bittanii yoo baay'ate ani baay'ee waan galcheefu yeroo saniif qaranni narraa muramee jira jechaadha. Jiinsii, surree jiinsii, jaakettii wantoonni rifeensa ittiin hojjennu goggogsinu kun qaraxa ni kaffalchiisu. Ani kaffalee jira jechaadha waggaa 3 irraa. Garuu waggaa 3 irraatii fi arra tokko miti. Arra wanni hunduu guddiidha. Sila kanaafuu an biyya sanii erginus yoo yaaddan assaabdan biyya kuweetii nuusidhaan ergama ግማሽ ብሬedhaan jechaadha. ግማሽ ብሪtti san walitti axxaraaqamee dhufnee asitti manazarree meeqataati kan jedhu yaade asitti immoo dhufnee kan qaraxa kaffalu qaraxa bichaa osoo hin ta'in immoo kan keechatti asifachuu oofanii kan boota jedhanii warroonni kaargoo ergitan ni beektanii kaargoo ergitanii ofii keessanii dhuftanii baastan ni beektan jechaadha. Asitti bootaa teechumaas nama kaffalchiisu kanarra dafanii dawwalanii ofii isaaniitti tursiisanii bultii amma kanaa gadhufee bultii amma kanaa ture kaffalii jedhamtu jechaadha. Asifachi warri asifachi dhiibuu fin kaffaltanii kan warri makiinarraa maal godhuu fin kaffaltan bakka hedduutti kaffalama garuu jechaadha. Qarshiin keessa gumruk keessa turre bakka hedduutti ba'a. Achi yoo argitan Kuwait keessaa yoo argitan ani biyya biraa ta'uu dandeessu biyya feetan taadha. Yaa dhufanii warra isiniif fe'atu hin kaffaltu achitti immoo wanti maalitti jedhamas hin kaffalama. Sila kanaaf ani barana kaargoo hin ergine jechaadha. Uffatoonni itti baay'atanii jiru. Bakka itti baay'atetti immoo irraa hin qaqannasee amma uffata gaarii keessaa fudhadhee dhufee sila kanaafuu kaargoo hin ergine. Ofuma kiyyaafan kiiloo tikkeetti wajjinaa kutamee wajjinaan darbee dhufe jechaadha. Isa biraa immoo kiiloo meeqan nu eeyyamamaa asirratti yeroo baay'ee dogoggorra
digdamii sadii nuun jedhu namoonni hedduun jechaadha. Tikeetii keenyarra jiru tikiikiliitu jira. Tikeetii keenyarra 47 kiiloo 7 harkatti qabatta kiiloo 20 immoo inni ergita kan jiru tikeetii keenyarra kan jiru tikiikiliidha jechaadha. Isa sirrii. Giroo asirratti barana ani kiiloo 6 tirfiidha. Tirfii jechuun kiiloo 6 irraa kaasii jedhamee kiiloo 6 tirfii waan ta'eef kiiloo 6 kiiloo 46 ta'ee kan jaantaa guddaa keessa jiru jechaadha. Kiiloo 6 irraa kaasinaan jedhanii ishirraan kaasaa jedheen booda poolisiin aramni tokko dhufee kan nagaggeesse immoo namticha kiyyaa fi nitittiidha asarrii kiyyaa fi sila kanaafuu namtichi kiyyaas poolisii ture namticha achirra jirus poolisii ture wal beeku akka diingataa bakka isaan nagaa wal gaafatanii qoodanii isaan silkii wayii dawawalee poolisicha achirra miicha kiiloo 6 dabarsisee jechaadha. Sababa namtichaatiin malee kiiloon darbuu qabu kiiloo 20 jechaadha. Isi kiiloo 7 jechaadha. Ishiin kiiloo 7 kiiloo 11 ta'e kiyyaa giruu naa dabarsanii jiru kan naa dabarsee yaa kan mazzanu namoota biyyoota biraa kan akka Hindii minaamna turanii kiiloo kee baay'eedha innaan zin jedheeni bakka afran darbe rakkoo qabu naan jedhee naa dabarse jechaadha. Kiiloon tikiikiliin jiru nama gaarii yoo isin tagaaxame isin dabarse malee kiiloo 47 jechaadha. Kanan biraa immoo kan waa'ee bilbilaati ani bilbila 6 dabarfadhee bilbila koojjiin bilbila 6 dabarfadhee ጊዜ ኪያ jechaadha. Ani galee torbeetuma bultii 3 moo 4 keessatti qayyaramii seerisaadhaan ani aduu sanbata guddaatan biyya ga'ee aduu wadda duraa ta'u lammaffaa ta'u seerii jijjiirameedhanii yaa ijoollee hedduun keessa naa daawwatanii jirtu kan sagalee naa qabdanii jirtu ani ጊዜ santi giru kiiloo 6 dabarfadhe jechaadha. Seerii jijjiirameedhanii ati meeqa dabarfatte kanaan jettanii ani bilbila 6 dabarfadhe bilbila 6 immoo akkasin garramu jaantaa xiqqeeshuuf jecha godhadhe kiiloo 7 keessa fi kiiloo jaantaa xiqqeeshuun gateetti irratti baadhe jechaadha. Isaan keessa godhadhe kan dabarfadhe maanaan jennee kaameraa dabarfadhee jira. Harkumatti kan qabadhe kaameraasi oomaan jenne jechaadha. Wantoonni beekuu qabdan kiiloo 7 keessa wanti taa'uu hin qabne namoota hedduurra baranarree bara duriitirree bara waggaa 3 irraatirree kan ijoollee baay'ee irraa fudhatame wanta isinitti himuu qabu kiiloo 7 keessa shittoon taa'uu qabu. Kireemiin garaagaraa taa'uu hin qabu jechaadha. Kiiloo 7 keessa kiiloo 20 keessa godhachuu ni dandeessu jechaadha. Giruu kiiloo 7 keessa paawur baankii ijoollee lamarraa fuudhame malee miila darbe hoggana dhufu achumatti irraa fuudhanii gatan jechaadha. Uma gochuu hin danda'ane kiiloo 7 keessa paawur baankii hin godhatinaadha. Chaarjeriin godhadha bilbila koo kan jettanii paawur baankii wonkuma hin godhinaa maaliif akka ijoolleen tun birrii saantis gara dhabanii jechaadha. Paawur baankiin hin barbaachisu kireemii garaagaraa hin barbaachisu shittoo bakka waan kiiloo 7 keessatti yoo danda'ame kan qabachuu qabdan uffata bichaa qabadha. Uffataa fi wanta yookaan na barbaachise yookaan maaliif na barbaachisettanii yaaddan tokko qabadha malee wantoota akka kireemii garaagaraa waan hin qabatin cirraashuma jechaadha. Maaliif hin dabarsan kiiloo 7 keessatti wantoonni akka kireemii akka shittoo power baankii bilbilooti ni danda'amu kaameraan ni danda'ama kompiitarri ni danda'ama jechaadha. Akka keessatti qabatanii dabarsuu isaan kan hin dandeechu malee jaroota kan hin qabatinaadha achitti ni dhabdu jechaadha. Ishi hordoftoota kiyyaa egaa biyya dhufu qaranni akkamii waa'ee bilbila kanaa akka jettanitti ijoolleen baay'een akkanaa jira. Itoophiyaa keessatti namarraa fudhatama. Ati Itoophiyaa keessatti egaa geesseen booda akkamitti baafattee ani Itoophiyaa keessatti wanni fattishan tokko hin jiru jechaadha. Qaxxituma fattishaa gisee tokko bicha maashinii kichan nu dabarsanii bakka wanni biraa fattashaan isin turre wanni biraatis wanni ture hin jiru. Nu zingennee bilbila keenyas mi'a harkaa qabadhe hunda nasumaan dabarfadhee achitti eganaa dabarsanii kuweetitti mazzananii wanni hundaa ganaa godhanii dabarsanii Itoophiyaa kichatti jaantaa koo mana seenutti eeggadhee jaantaan duuba keenya seenanii beektu nu sa'aatii 6 walakkaatti seennee akka Itoophiyaa sa'aatii 12 walakkaatti pilaan raawune
akka Itoophiyaa ammas itti kanaaf minnaamna inni jirraa kan irratti kan darbe kana fakkaata jechaadha. Itoophiyaa keessatti wanni kaffallee tokko hin qabu jechaadha. Natsaan baafadhee mi'a kiyyaa viidiyoon keessa kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraa akkasii hojjedhu barbaaddan koomentii jalatti naa barreessadhaa. Isiniif deebisaa, isin jaaladhaa, isin kabajaa, turtii gaarii isiniif haa ta'u.